تقلتون قبضوا أنا يوني فين قرتي فرماتا جواي جولة ديا تنا أركو بعد أنا سنبكون ديا وحاول ديو في تاسي تانا بالليسني uga namni wareega ilmaan fiitiin qabala uga soo baleeso eenyu fin jiraata kun فرماتا والله تشديد أمراض بريدين أبيك أيه فرماتا تكتب فوق أبيكين إداني في باجي يوني كيلو مكتب أكتب يوني zakko fuudhee moo joodiiroo ijoollee Zakola fuudhee jira mana keessaa ugaan inni waraanamtee jirti inni sagalee hormaatee jirti sagalee hormaatee dhageenyaan akkasuma kallattii jira jirtidee jawaatitti zakkotti Zakko jirtidee haya amma fiiduu irratti sagalee hoggaan dhabu ijoollee anaatu dhaqee ilaalee jira ijoollee fuudhee dabalaadhaa anaaf baasa wakakka caalaa kai amma waan si aarsaasiin ta'e uga ati gartee nama bultiis jaalatu nama jireenyaas jaalatu nama ijoollee gartee mustaqbala siidhaatis tolchuu fadhu niin beeka guyyuma gartee amma ati kasaati sanuu niin rifadhe dhugaa rabbitti dubbachuudhaaf garuu obboleessa kiyya boochee nan boochise dhugaa rabbiitiin baane caalaa kai dhugaa maali maamee keenya onnummaan jiraa dhufu maali yoon ijoollee xiyya tana sakatta'ee gartee bakka isaan jiranii as baafachuu baadhe ogguu isaan du'an booda du'aa silaa hubaytee abbaatti barbaadaa jennii ogguu du'an booda namni numa dubbataa qaama dubbachuu didee sodaatee calja hundi yaa rabbii kiyya yaa allah haadhaa fudhatee maal irraa feeta haadhaa fudhatee jalaa dhaabbadhu maan jaaniitiin amaa gammadanii gaa ijoolleen xiyya dhumte isiin badiisii hujiisii harkattee beekata sabooda nama ilmoo dhaleen beeynee barboo haadhaa fudhate siin jaa ilmoon dhuga haati gartee wanni naan godhe kun dogoggora akkamin waan adda baatee jechuu jirtan ani bar caalaa keenya mee dhagee wayii fakkeenyaaf dhugaa ilmooteeti ni aarta bakka isiin jirtu waan isiin nyaattee dhugu jirtu beeytu dhugaadha bakka isiin gartee bakka isiin keessa rafu jirtu beeytu goda keessa jiraattee mana jiraattee beeytu garuu immoo kophaatee gaa kana fiide yooniif ati sila koo biraatiif saaxilamte haati tana ilmaan kun eenyu qabansi malee wanni gartee qabnee gartee si hojii barbaachisaa si hojii yaanuuf maal osoo namana taa'ee gartee odeeffannoo namni bakkanna fidaa maame namni bakkanna fidaa bakkaan an taa'utti isa bobbaasitti man jiru yoo bobbaatti hayyee eega isaan du'an boodaan odeeffannoo dhaqee reefka isaanii fudhadha yoon oowwa kana waan hin godhuu qabu hunda godhuu baadha hayyee caalaa keenya yaa'uma jirraa galgalaas bobba'uma jirraa hayyee yooniif gartee xuxusaa waa dhageenya isaa tarkaanfii isiirra fudhate beebii miti taa'ii ja'aniiti nama taa'ii dadhabde waan ta'e isuutti dhufaa jette oromoon dhageeffadhu wanni nan kana godheef nageenya yookaan lubbuu ijoollee xiyyaa san baraaruu irratti maaliin godhuu qabu akkamiin natti tolteeti mana ol deebi'eetu taa'awaan yaa rabbi nu fur yaa khaalid aw an ilmaan keessan ugaan ilaales waan biraan na dhagama garuu wanni takka tanii yaadu ni beeytaa caala akka nama gartee sirran beeynee tokkotti fakkeenyaaf arra ni jirta dhugaa as baatu garuu immoo yooniif gartee tana keessa waan biraa sirra geessi yookaan baraan takka sirra geessi ilmaan kun eenyu qaban si malee ganaa haati sanii ni garta kunoo ilmaan karaa isiin deddeemu jirtu ni garta ati kun yoon ati bar ati bari yoo ati jiraatte ilmaan san barboo tajaajiluu dandeessa lubbuun teetis nu fardi lubbuun ilmaanitti nu fardi ilmaan san tajaajiluudhaaf yoo isaan lubbuudhaan bahanii bari yoo isaan lubbuudhaan bahaniin tajaajiluu sanuu carraa sanuu harkadhamaame awo bocheen hin bochiisin gaa obboleessa keessa eega isaan du'an booda maaliin godhuufi danda'a sheenaa ilaa zalaala maal irraan jiraadhaa wanni jiraatanii maal jechuudha jiraachuu jechuun kun durummaan turu maal jechuudha namni ilmoo fi dhale tana osoo lubbuun jiru ta'uu fi dadhabu hayyee amma maal goona hayyee fakkeenyaaf kai yoo bakka itti waa dhageessi jiraatte nu kaasini dheeyna naannoo dheengatta furmaateen gartee nuu gartee akka odeeffannoo xiqqoo harkanne gartee isiin arguu jira jettee kana gartee toora kana hin fagaatu akka isiin jette ayyee jaalamee nu kaasi mee naannoo sanii dheeyneete ka waan jiruuf gartee ka naannoo san hunda ni fatte mana manatti irra yaanee fattanya maaliif jennaan dhugaadha nama yaachifti dirqamaa bara amma ijoolleen bar dirqama boo'etti barate dirqama jettaa sababa jirumaa uffadhuun jeeraan bakka eega isaan booda jiraachuma sanuu jiruu sanuu hin akkuma siyaachifti nu yaachifti kanaafuu na wajjin atillee galatoomii qabdan nu bini wallahi beeyta jawaadeerra dawwaleetiin an aarsaa barbaachisu hunda kafaleetiin hin bakka kana taa'e jawaadeerra naannoo kana sakatta'e
duutuu siillee taatu fuudhuudhaaf jirri san naannoo kanatti gaa deddeebi'uun isaanii waan hin oolle sa'a namni gartee karaarraa meeqa fa'aa deemu waan malaniif maame abdiin muradhu. Abdii baraanis hin muruu bara amma ni beektaa. To'annoo godheetiin. Haalaan na biraa gabbee obboleessa kee. Anis gartee mashquula waan irra jiru ni beektaa. Si galtee bilbila kaasu jee lookeeshinii xiyyaaba kasaa warra banaadhaati. Mee lookeeshinaan si bana jee lookeeshinii naa banee sababaa sanii si dhufu. Sababaa sanii si dhufu. Maaliif naan jee obboleessi kiyya keekun dhugaa si dhufu. Si galtee ati yoo waasirra geeyan rakkoo biraati. Tajoollee barbaadaa ni barbaanna dhuga. Akkuma si dhagaamu nu dhagaama. Bobbaa ittuma jirra gartee bakka bobbaan wartee duwanni maruun feeneefi haala keessi jiru ni beekta. Siyalte? Ammoo yoo shakkii dhugaaga. Waniin isin dhiiseetu isin biraa deemee kophaa qiyya bakka tana dhufeefu du'uus jiraadhuus gartee osoo isaan san du'uu isaanii gartee osoo nan lubbuun jiru du'a isaanii hin dhageenye ana haana dura najjeesanii jedhe san gartee egaan an du'e booda du'aniis maata akka rakkoon qabu yoo rabbiin achi qabee. Atiis hin duutu. Sanjeetiin achiis qeessanis akkana diyyoomne isinis achitti isin dhiisee isin jala badee waniin dhufeef tanaafi. Atiis hin ammoo yoon ifin gartee gochiin an godhe kuni dogoggora ka ta'u taate dogoggora kayyattan taates ga'an. La mee dhageessiifin hima dogoggoraa fi dogoggora ta'uu dhaboo odoon taane ijoollee barbaachisu garuu kophaa ta'e deemuun sirrii dhaan akkamittuu ol deebitee qalbii biyyaa una ta'e sirrii hayyee dhugaa kee haqaa fi dhuguu qabde fakkeenyaaf bakka ittiin gartee amma irraa shakkii qabdu bakka deengatte gartee wanni nu dhufte tanaa miti. Eegaa kun bakka bakkuma tanaa arbee kan xiqqoo jalaa gassi kee naannoo tanaan ka dhuguu fi ka gubbaa gadhu. Ka gubbaa seenuu fi ka jalaa seenuu hundaa'u gartee akka adda baawwan. Bakka tana naannoo kana taa'ee xiqqishoo bootaa jijjiirratanii xirroo irraa siqanii taa'uun istirqamaa beekadhu. Amma hanga dhufte kana liphii namaa gartee. Wallaahi amma duroo maan agarree. Waan nama keenya fakkaata. Maaliif yoo ta'e sa'a dabarsanii faadha deeman jarree qottanii isaan istiraateejiin isaan fayyadaman. Akkaaniin gartee sammuu xiyyaanii fi xiinxaleetti naannoo kana hangam takka akka turrees ni beekta yeroo furmaateen gartee duubaan waa gartee galaa bakka tanaa jettu san. Naannoo kanarraa gonkumaa galuu fadhii gartee naannoo kanarratti xiyyeeffannoo godhee taa'ee naannoo biyya godhuudha. Hanga ammaa wayii bu'aa garte. Wallaahi hanga ammaa wata kana garree. Oromoon naannoo kana galtu ni jirti silaa. Wallaahi silaan beekee bareedaami silaa ol seeneetiin nama tokkollee taatu fudhadhee nama mana ganda kana beeku nu godha. Gandi kun anaaf naa haara yaa beekadhu. Silaa hanganaa unan dhibbu ammaas. Odoon ifin Oromoo naannoo kana galchu. Yaa Allah yaa Rabbi nufur yaa Khaaliqa keenya yaa Rabbi. Kanaafuu maamee na wajjin qabbanuun kuufiniiti. Galeetis yaa buleessa fayyadii. Aboo qabbana quufuudhaa miti bar. Amma akkaan siin jee caala ni beeyta. Odeeffannoo beekammaa irra guddaa namni nugaa jiru jawaateedha ni beeyta. Akkasii mire dhiiroo bara odeeffannoo san siitti meeyuu jennaan walumaan eegu jirraa gartee wanni an dhageen jirtu ta'inni gartee wanni akkanatti ala gaxoofu kan dhugaadha yaada ilmaaniiti garuu gurbaan kun gartee waan inni irra bu'uun beekuuti dhaqi ilaalii fuudhinaan jee beeyta amma mee waa hundaafuu ilmi namaa waan itti deemu beeyta odeeffannoo malees waan sossa'u kunoo bakka ittiin gartee tanuma amma irra olii gayyaan ilaalletan kanaafuu nukaasime haa caala kunoo bakka ittiin bakka tana dhugaadha karaa kanaan gamasiin dhugaashis jettee karaa kana dhufta garuu immoo bakka ittiin bakka tana obboleessa kiyya. Hayyee duba ganda kana hunda laallee dhabneeti amma maal goona obboleessa kiyya mee maal godhaatti? Maal goonaa obboleessa kiyya gaa ana akkanatti waan galu lubbuuti iyyootti baddee haadha bantu maleedhaati. Hayyee. Ati amma hara jawaadee rafaa bira deemiifi waan achii tahaa. Deemu boon deemu. Nam lamaan jara biraa isa deemu nurraa dhiisa kaatis obboleessa kiyya amma fakkeenyaaf yooniif gartee jawaadeen fa'aa waa harkanii jiraatanis maaliif beektu? Lafti kun wayitee amma golgolaa. Obboleessa kiyya jawaadeen fa'aa waa harkanii jiraachuudhaas gartee ni mala. Lafti kun golgola waan taateef jecha laalu kunis halaala namni nan argu wallaahi ooleetu maan bullee boo mamme yoo barbaade toorran kana hin deemu wanni na buuli sanas laala amma nu khaasin galla odeeffannoo yoo jawaadeen bira yoo ni odeeffannoo jiraatee maal harka dheetii obboleessa kiyya maal irratti hin galame eessatti hin gala
barka amma mari'anneeti waan jiruus gadii yoo dhageenye tuttusaa dhageenye yoo ni jawaati information ni geesse bobbaan ani kun bar galgala kana guutuu if qabee jira odeeffannoon bira geessee jiraate qaaxanaa bilbilee jawaateen laa hawla walaa quwwata illaa billah kanaafuu ani ala amma dubbii kanaa tan irraa dhiise kaasaa harib baasutti wanni galiinsa kiyyaa hin jiru mammee keenya namni gaa waliin dhageenye barkaan taatu bareedduudha anaa bilbilee isin beeksisa yoo inni haaranii ka jiraattu taate saboo eessa teessee galgala ala kana teessee bultaa obboleessa kiyya akkanattu bulle boo ijoolleetii yaan dhabee bar mammee maal taate yoo awwa obboleessoo kanan ta'in kaa caalaatis rabbii keessa daadhuuti namni yoo dhagee bareeda barri awwa bakkaan itti galuun qabu mammee keenya rabbii siite dhugaa bakka itti galtuun qabdu dhugaa ani yoon ifiin gartee furmaata jawaayee ijoollee xiyyaa tana arkuu baadhe ana sun lukkuun xiyyaa haabaddi yoo fayyadasitti ana billeeysanii dhugaa namni wareega ilmaan fiitiin kabala dhugaa soo obboleessoo eenyuuf hin jiraadha boon Formaata lammaan ta'e shadii ammaata bira deemu abdiitte. ayyee Formaatiin akka tokko yaadeetiin isaanii baatee jiru jiru muka abdiittee jirti tokko akkasii nyaatee jira. ayyee Video tahu orang kita. ayyee Dia kalau yang ada kita ada video furmaata immoo kemudian dapat ikan repot ada jadi ini boleh mana di sini jadi ini boleh juga uang kemarin ini ada dapat itu tidak jauh itu haa ada kita yang punya dapat berarti ikan itu ikannya butuh ada informasi yang bahasa itu ayyee ini dekat itu kamu fisik berjualan insyaallah mulai kita mee maaltu beeka duba jawaade ilaa hangam maantanaa ijoolleen san nyaattee fi dhuutee eega diramtee fi zaasaniif as jidduu waan isaan irra gee maaltu beekame yaa jawaadee qayya duba haya ijoollee moo zakkoo fuudhee moo dhiiroo ijoollee jawaatetti zakkootti haya Amma video itu saja orang dah jualan anak tu betul lari juga jualan tu ini kalau ada anak bahasa muka